Uummanummaan tokko hoggaa cunqurfamee hoggaa mirgi isaa dhiibamee buqqee beekamtii Israa'elii fi biyyoota takkaan beekamtii argachuutu onneetti horii fakkaata. Uummanni akkuma gartee uummanni Somaalilaandii gaafa beekamtii argatan gammadanii alaabaa Israa'el hanga uffachuutti deeman kanatti uummanni kunillee ilaalcha akkasii qabaachuu malanii jechuudha. Khawimtu daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like share subscribe godhuudhaan nu wajjin turaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan sagantaa qabatee guyyaa irraa isin dhiyaata guyyaa irraa tanaatis sagantaa qabannee isin dhiyaanne dhimmi irraa irratti isin dhiyeessine gabaasa miidiyaan Addis Standard baasii tokko irraa waan agarree isin dhiyeessina. Miidiyaa kana irratti waan dhiyaate waan hedduu nama ajaa'ibsiisu biyya teenya keessatti wal waraansii gama kaabaa kana turee jira eegalee Oromiyaa keessas dura eegalee turee jira garuu immoo gama naannoo Somaaliyaa kanatti walitti bu'iinsi hidhannoodha kan godhamaa jiru hin jiru paartiin Ogaden kan duraan hidhannoodha lolaa ture ONLF kajaamu gaafa bara 2018 mootummaa federaalaa wajjin waliigaltee mallatteessee qawwee lafa keenya karaa nagayaatiin siyaasa keessatti hirmaannaa jedhanii waliigaltee godhanii saniin deemaa turan mootummaa federaalaa wajjin jechuudha. Ammaan tana immoo gabaasni ammaan tanaa kun akka agarsiisutti waliigalteen san dhumtee jechuudhaan paartiileen sadii tan naannoo Somaalii dhaabbanni siyaasaa sadii qaba naannoo Somaalii keessa socho'u tumsa waloo ijaarratan. Tumsi waloo isaan ijaarratan kun akkamiin wajjin waliin ilaalaa jechuudha. Paartiileen kun tumsa waloo waliin ijaarratanii tumsi waloo isaanii kun kan Itoophiyaa keessatti karaa diimokiraasiitiin yookaan immoo karaa nagayaatiin qabsaa'u osoo hin tahin biyya ta'anii naannoon Somaalii if dandeessee biyya akka taatu kan jiru jechuudha. Tumsa isaan ijaarratan kun uummanni Somaalii bara 1960moota keessa jaarraa 19ffaa keessaas bara 1960moota keessaas mirgisaa mulqamaa ture. Jalqabumaahuu Itoophiyaa wajjin jiraachuudhaaf uummanni keenya fedhiidhaanii miti. Dirqameetti Itoophiyaa wajjin akka jiraatu ta'e lolli irra labsameeti humnaan uummanni kun fudhate malee uummanni kun jalqabaahuu Itoophiyaa wajjin naannoo takka ta'ee biyya Itoophiyaa keessa jiraachuu fedhii hin qabu waan jiru calaqqisan jechuudha. Waan kana kan kaafatan seenaa dabartee taatee seenaa dabartee keessaa dhiyeeffatan jechuudha. Lola Ogaden irra labsame fa'aa dhiyeeffatan akka fakkeenyaatti gaafa Soomaaliyaan if dandeessee asitti wantoota ta'e tokko dhiyeeffatanii jechuudha. Kanaaf wanni ajaa'iba namatti ta'u paartiileen sadeen kun maqaan isaanii Ogaden ONLF kan jennu kanaa fi Congress for Somali Cause kan jiru kabiraa immoo Somali Regional Democratic Alliance kan jiru dhaabbata sadeen kanaa walitti dhufee dhaabbata waloo ijaarratanii hegeree siyaasaa Somaalii uummata gartee Somaalii Itoophiyaa tana murteessuun gama biyyaatti sossoofnu malee naannoo taanee itti fufuun furmaataa miti jedhan. Waliigaltee mootummaa federaalaa wajjin goone san keessatti uummanni kun akka eegamu yookaan ammoo waliigalteen san hojiirra akka ooltu abdannee turre. Waliigalteen san ammoo hanga ammaa aynee hojiirraas hin oolle furmaata tokko hin finne mirgi uummata keenyaatti hin eegamne otonoomii gartee olaantummaas akka naannootti barbaachisus hin argamne jedhaniiti labsaa jiran jechuudha. Kana keessa maal fa'aa kaasan akka fakkeenyaatti uummanni keenya lafa dhabaa jira lafa isaa dhabu jira uummanni keenya jedhanii akka fakkeenya akkasii jechuudha. Land disposition jedhanii jechuudha. Cunqursaa jira, korsii jira, hacuuccaa jira uummata keenya kana jedhanii kanaafuu mirgi keenya kun dhuguu dhiibamee baanee hiree teenya ifi murteeffachuu dandeenya jechuudha. Hiree fi murteeffachuu kana hirri mootummaa akkamiin ilaalla? Hirri mootummaa federaalaa keewwata 39 jalatti naannoon takka uummanni tokko naannoo hundeeffachuu danda'anii ifini bulchuu mirga ifini bulchuu qabanii ifini bulchuu bira qotanii biyyarraa after secession waan jecha hanga fottooqotti waan juuf fottooqanii Itoophiyaarraa bulchuu danda'anii jechuu biyya ta'anii heera mootummaatu waan kana lafa kaa'achuu keewwata 39tti. Kanaaf wanni isaan gartee ammaan tana sababa godhatanii bu'uura seeraa qabna jedhanii bu'uura heeraa qabna jedhanii deemuu jiran waan kana jechuudha. Kana immoo akka godhu dandeessu waliigaltee addunyaatti wajjin oguu laaltu yoo gartee mirgi uummata sanii mootummaa sana jalatti eegamuu baate uummanni san fottooqee ifin bulchuu ni danda'a waan jiru kaaya jechuudha. Kanaaf
paartiileen sadeen kun walii galanii tumsa waloodhaa kan akkanaa ijaaratan jechuudha. Biyya Somaalee ijaaruudhaaf. Akka nama tokkotti hiree fi murteeffachuu kana maaltu kakaasee paartiilee sadeen kana maaltu kakaasee onnachiisee ammoo yeroo sanatti akka gartee hiree fi murteeffannaa kanatti maaltu kakaasee yoo jennu qabxiilee sadeen takka kaasuu barbaachisa. Takkaffaa irratti wal waraansi biyya teenya keessa jiraachuun seekuritiin gartee teknii mootummaa akka laaffatu waraanni naannoo hunda keessa waan jiruuf qaamni nageenyaa raayyaa ittisa biyyaattis ta'ee poolisoota naannolee ta'ee wal waraansa kanaan biiziidha hedduu shaakala keessa jiranii. Kanaaf yeroo kanatti yoo kaane humni guutuu nurratti hin deebi'u jedhanii waa yaadan jechuudha. Amma dura bara 2018 keessa abdiillee waan akkasii yaadee fottoo yaadee jedhanii waan miidiyaa irratti deemaa ture quba qabdanii jechuudha. Ammaan tana deebi'ee wanni sun wanni dhufeef yerootu akka na fakkaatutti mootummaan yeroo kanatti humni isaa naannoo adda addaatti wajjin waan faca'ee jiruuf kabiraa immoo Eertiraa wajjin wal gaarreeffannaa waan jirtuuf yeroo kanatti carraa kana fayyadamuu barbaadan na fakkaata jechuudha. Kabiraa lama irratti qabeenya uumaati. Qabeenya uumaa gaaza uumamaatu Ogaadenitti argamee jedhaniiti akka gartee gaanii sun bahullee mootummaan irratti dalagnee jedhanii haasawamaa jira. Barana jechuudha waggoota sadeen dabre kanaaf barana keessattuu hojii jalqabee jira jedhanii haasawuu jiran jechuudha. Gaaziin uumamaa kun qabeenya naannoo Somaalee keessatti argamu malee qabeenya biyyattiiti. Qabeenya kana kophaa fayyadamuu barbaadan jechuudha wanni nama mul'isu. Kabiraa immoo Laandi irraa garuutti uummanummaan tokko hoggaachuun qurfamee hoggaa mirgi isaa dhiibamee buqqee biyya ta'uu barbaada jechuudha. Somaalilaandii beekamtii Israa'elii fi biyyoota takkaan beekamtii argachuutu onnee itti horii fakkaatti. Somaalilaandii beekamtii argattee gartee eega biyya taatee dhaadannaa eegaltee gartee dippiloomaasii biyyoota adda addaatti wajjin goote waggaa 30 geessee jirti. Beekamtii immoo Israa'elii fi biyyoota tokkoon dhiyeenya argattee jirti. Kun onnee keessatti uumee naannoon Somaaliitis maaliif biyyan taanii gaafii jiru waan kaasina fakkaata jechuudha. Wantoonni sadeen kun walitti dhufanii onnee isaan kanatti uumanii waan gartee uummata kanatti kaasaniitu mul'ata. Uummanni yoo waan kana keessatti uummanni yoo karam qabataa jennee yoo ilaalle uummanni akka Somaalilaand irraa garuutti uummanummaan tokko hoggaachuun qurfamee hoggaa mirgi isaa dhiibamee buqqee biyya ta'uu barbaada jechuudha. Maaliif yoo biyya keessatti barquu baattee mirga kee eegamuu baattee qabeenya kee irraa fayyadamuu baattee sirna biyya sanii keessatti ati abbummaa yoo sin dhagamuu baate keessaa baatee sirna kee ijaarrachuu nama hundaa fedhaa jechuudha abbaan fedheewu. Kanaaf uummanni akkuma gartee uummanni Somaalilaandii gaafa beekamtii argatan gammadanii alaabaa Israa'elaan gonfachuutti deeman kanatti uummanni kunillee ilaalcha akkasii qabaachuu malanii jechuudha. Kanaaf biyya teenya keessatti wal waraansi deemaa jiru kun biyya teenya keessatti gartee naannoleen birooleen fedhii adda addaa akka agarsiisan dhiibbaa irra godhu jira waan jiru nama mul'ata. Kanaaf wanni kun yoo bifa kanaan ilaalanii yoo deeman waan amma laaftuu ka'ee miti wanni kun ammoo waan nama yaachisu qabu jechuudha. Osuma gartee akkanatti tuffattu gaafa fakkeenyaaf Eertiraan Itoophiyaa irraa gaafa baatus bifuma akkanaa kanaan kaatee baate Somaalilaand akkanumatti wooma akkanaa kanaatu taatee akkanaa kan carraa eeggatee biyyi takka uumamte jechuudha. Kanaaf ammaasis waa'ee gartee galaana diimaatii wajjin wal qabatee galaana diimaatis asiin gadi kan ammaan tana Somaalilaandii wajjin nama dura walii galtee godhaa turan sanii. Kanaaf naannoon Somaaliituun waan gartee gama galaana diimaa kanattis bahuudhaaf xurree taate jecha fedhii if dandeessee fi jiraachuudha waan qabdu jechuudha. Fedhiin tun ammoo paartiilee mormitootaati. Paartiin sadii wal dhufte kuni paartii mootummaatii miti. Ogaaden Naashinaal Laayibireeshin Firooti kan jedhamuun amma dura bakka lamatti akkuma ABO'tti bakka lamatti addabee ciraan tokko warra mootummaa deeggaru ta'ee ciraan tokko immoo warra mormu ta'ee adda addatti mul'achaa jiranii hooggantoonnummaan isaaniitu wal dhabanii ibsa adda addaa baasaa turanii yeroo dheertuudhaa fi ammallee waruma akkasisanii jira. Garuu immoo warri ammaan tana alliyaansii uuman kun biyya uumuudhaaf deeman kun waan addaa takkaa jechuudha. Kanaaf waan ta'uu walumaan bullee ilaalla ammaaf hedduu galatoomaa.